Garba bishon katalaga jisu garba bishon Egaa hojiin kaataalaa bara 2017 ganna kana jechuudha godina Iluu Abbaa Boor aanaa Mattuu magaalaa Kamiseetti jechuudha. Ganda Kamiseetti bifa kanaan bakka keessummoonni kabajaa bulchaan godina Iluu Abbaa Boor akkasumas Oromiyaa irraa qaamni olaanaan argametti bifa bareedaa ta'een eegalee kan baranaa kana akka godhu dhaabbiidhaan jechuudha jireenya harka qalleeyyii jijjiiruuf kilaasteraan naannoo tokkotti walitti qabamanii manni jireenyaa ijaaramee kana horiiwwan saanii, hoolaan, indaanqoon bitamuudhaan kennamaniiru. Egaa bulchaan aanaa Mattuu obbo Garramuu Biraanuus jechuudha. Bakka kanatti hojii hunduma jalqabsiisanii mana ijaaramus jalqabsiisanii qabeenyaa abbootii qabeenyaarraa walitti qabamee jechuudha guyyaadhaa nyaata akkasumas daftara barataa firaashii biddilibsii walitti qabame kana kennuufiidhaaf jechuudha bakka walitti qabanitti bifa haasaa akka itti aanu kanaan haasaa godhaniiru. Tafarii bulchaa bulchiisaa godina Iluu Abbaa Booriif miseensa koree gidduu paartii badhaadhinaa kabajamoo obbo Diriirsaa Waaqumaa walitti qabaa koree dhaabbii fi misoomaa baadiyyaa naannoo keenya kabajamoo obbo Mahammad Fiixaa isaanaa bulchaa godina Iluu Abbaa Boor kabajamtoota hooggansa godina irraa iddoo kanatti argamtanii kabajamoota hooggansa aanaa keenya koree jiraawwachiistuu aanaa keenya akkasumas bulchitoota gandoota baadiyyaa aanaa keenya gaafatamtoota paartii badhaadhinaa ganda baadiyyaa aanaa keenya guyyaarraa waamsi godhamee iddoo kanatti argamtanii akkasumas uummanni ganda Kamisee guyyaa eebbifamaa kana baga nagaan geessanii baga nagaan dhuftan isinii jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu paartiin keenya paartii badhaadhinaa nama irratti xiyyeeffata. Nama irratti xiyyeeffate jechuun nama ganda kana keessa jiru isa harka qalleessa ta'es isa giddu galeessa ta'es isa abbaa qabeenyaa ta'es isin xiyyeeffata jechuudha. Kanaaf kanuma irratti hundaa'uudhaan guyyaa har'aa akka jalqabbiitti ganda Kamisee keessaa namni 10 filatamee namoota 10 kanaaf jireenyi isaanii bayyanachuu waan qabuuf kaleessa jireenya isaan jiraatan jireenya biraati. Har'a irraa kaasee garuu jireenya haaraa jiraachuu qabu. Daandiin nuti akka badhaadhinaatti qabannee jirru nama hunduma irratti xiyyeeffachuu waan ta'eef hawaasa keenya jireenya gadaanaa jiraatan har'a irraa kaanee jireenya biraa jiraachina karaa jedhuudhaan jalqabbii haaraa adeemsa haaraa guyyaa har'aa ganda Kamisee keessatti eegalee jirra jechuudha. Akkuma beekamu mana ijaaraa turre manni nu ijaarru mana tokko iyyuu manuma jigdi dhaqnee suphinee lafa ol kaannee qorqorroo taasifnee ijaaraa turre. Amma garuu kan adda isa taasisu namoota mana namaatti hirkatanii qansiraadhaan jiraatan jireenyi isaanii baay'ee gadaanaa kan ta'e hojjechuutu danda'anu waan hojjetan kan dhaban jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf utuu dhama'anu karaatti dhamaanii of jijjiiranu warreen dhaban namni 10 ganda Kamisee keessaa filamee guyyaa har'aa namoota kanaaf manni ijaaramaa fi mana ijaaranii manatti galchuu firaashii bitanii birdibsii kennuu qofatu hin taane jireenya isaanii borii kana booddee jireenya akkaataa isaa itti shaakalanu horiin isaanii barbaachisu lukkuun loon akkasumas hoolaan bitamtee kennamteefii jirtu jechuudha. Namoota kana jalqabbii jireenya haaraa jalqabsiisuun waan isaan kaleessa jiraataa turan irra qansiraa kaleessa hojjetaa turan hafee kan dhuunfaa isaanii akka isaan hojjetanii jiraatan jireenya taasisuu kallattii badhaadhinni qabatee jiru qabannee ganda Kamisee keessatti namoota 10 filannee jalqabbii fasitti jalqabnee jirra. Kun kanarra jalqabne kun
gandoota baadiyyaa 27 qabnu keessatti akka inni hojjetamu immoo asumaan beeksifnaa jechuudha. Kana jalqabuu fi kanaan dura namni 10 ganda irraa akka inni filamu bulchitoota keenya gandaatiif paartii gandaatiif kennineerra. Akkasumas nama 10 filachuu qofa osoo hin taane lafti hojiin kun itti hojjetamu hawaasa keenya bukkeetti lafa xixiqqoo irratti hojii bal'aan hojjetamuu akka inni danda'u diinagdee jijjiiruu kan danda'u hojjetamuu akka inni danda'u karaa kanaan hawaasa keenyatti agarsiisnaa jechuudha. Hojii kanaan hojii lama kan hojjennu hojii amma qabannee jirru kanaan nama harka qalleessa ta'e tokkoof kenna tajaajila tola ooltummaa hojjennee jarreen kanaaf jireenya isaanii waan bayyanachiisu isaanii kenninee lafa xiqqoo irratti diinagdee guddaan hojjechuu akka inni danda'amu isaan itti agarsiisna. Hawaasi kan keenya biroon immoo jarreen kanarraa baratee ganda baadiyyaa 27 qabnutti lukkuu irraa bu'aa maaliif argamuu danda'a? Sa'oota nuyi mana keenya qabnuuf kan jarri kun qabanu addatti kunuunsa barbaachisaa ta'e goonee fi wal bukkee qabnee qotee bulaan keenya illee kanarraa akka inni baratu. Jarri kun bakka iddoo agarsiisaa iddoo irraa barnoonni baratamu akka inni ta'uuf akka aanaa keenyaatti qabanneet kan hojjetaa jirru. Walumaa galatti hojiin kun hojii baay'ee eebbifamaa fi hojii rabbiin birattis fudhatamummaa qabu waan ta'eef hojii kana eegalle malee nu hin xumurre akka aanaa keenyaatti. Kanaaf qaamni kamtuyyuu deeggarsa barbaachisaa ta'e yoo nu godhe yoo nu bukkee dhaabbate kanaa ol hojjechuu dandeenya jechuudha. Hawaasi kan keenya waan qabu yoo hirmaate manni amantaa yoo hirmaate afooshii ganda keenya keessa jiru yoo hirmaate abbootiin qabeenyaa jiran hirmaannaa yoo isaan nu taasisanii nama harka qalleessa ta'ee jireenya gadaanaa jiraatu jireenya kaleessa jiraaturraa jireenya biraa jiraachisuu dandeenya jennee qabannee socho'aa waan jirruuf qaamni kamtuyyuu waamicha aanaan keenya godhu kanarratti nu hirmaate yoo nu deeggare kanaa ol hojjechuu dandeenya kan jedhuun qaba. Kanarra hojjenneef abbootii qabeenyaa aanaa keenya keessa jiranuu deeggarsa kan nu taasisan isaan waan ta'eef al tokko harka rukuttanii akkanaa galateeffattanuun isin gaafadha. Abbootiin qabeenyaa aanaa keenya keessa jiran nama muraasan jalqabbiidhaaf kan ta'u naannoo hojii kana eegaluudhaaf qarshii miliyoona 5 nu deeggaraniit kan isaan jiranu kanaan hojii kana eegallee jirra. Asitti irra kanaan eegalleerra. Kana booda garuu miliyoona 5 miti miliyoona 50 nuun gahu. Abidda dhaamuu hin dandeenyu hojii kaasaalee hojjechuudhaaf qabsiifneerra. Kan qabsiifne kana immoo ganda hunduma keessatti qabata. Kanaaf caasaan keenya jirtanu ammarraa kaatanii dhimma kana kan kamiseetii olitti hojjennee hawaasa kan keenya imimmaan isarraa haquu qabna. Ba'aanni dugdatti baatee deemu isarraa buusuu qabna kan jedhu asumaan qabannee deemuu qabna kan jedhuun qaba. Gabaabumattanii kana jedhee kabajamoo bulchaa bulchiisa godina Iluu Abbaa Boor achi abbaanii akka taanaa isaanuu godhanuuf isaanii naas maddaa. Qaamni afurii akka eebbifamu odeeffannoo adda addaa kallattii adda addaatiin dhagaa jirtu jedhee yaada. Kana geenyee nuyi warra carraa kana taanee mootummoonni kanaan dura dhufan yaalii gochaa turaniiru garuu hin milkoofne bara hooggansi Abbaa Gadaatiin hoogganamu biyya sadarkaa kanatti eebba hidha guddichaa qaqqabuu keessaniif jala bultii isaa gahuu keessaniif hundi keessanuu baga gammaddanii isin jechuu barbaada. Ittaansee qonnaan bulaan biyya keenya xaa'oo biyya alaatti rarra'aa ture biyya alaarraa galchina waggaa hedduudhaaf parsantii 85 ol uummati baadiyyaa kana keessa jiraata. Bara 2018 kanas kan adda godhu mootummaan keenya waliigaltee xaa'oo biyya keessatti oomishuu waliigaltee kan inni mallatteesse hunduma keenyaaf gammachuu guddaa waan ta'eef inni kunis misraachoodha waan ta'eef sakalallee baga gammaddan jechuu barbaada. Kun hundi isaa walitti dhahame kanneen ganaa hafan ni jiru jechuudha. Gaaffiin ulaa galaanaa hin jira. Biyyi keenya uummati baay'ataa jira. Oomisha baay'isaa jira. Iluu Abbaa Booris yeroo jalqabaatiif avokaadoo oomisha ekspoortii gochuu jalqabee jira. Amma immoo kana caalaatti bunas oomishnee, shaayis oomishnee, dammas oomishnee alatti argachuudhaaf adeemaa jirra waan ta'eef gaaffiin keenya itti aanee jiru immoo isaa innis akka inni milkaa'u uumaa shakkii tokko qabnu. Kanaaf akka waliigalaatti biyyi keenya imala gaarii jalqabdee jirti. Imala gaarii kana kan karaarra buuse immoo hooggansa keenya hooggansa jijjiiramaati waan ta'eef akka waliigalaatti abdii gurguddaatu dura keenya jiraadha. Gara sagantaa keenya har'aatti yommuu deebinu godina Iluu Abbaa Boor keessatti ganna kana hojiiwwan kenna tajaajila lammummaa lakkoofsaan gara 72tti siqatu jiru. Hojiiwwan kun kallattiidhaan jiruuf jireenya hawaasa keenyaa wajjin kan walitti hidhatan waan ta'eef hawaasni keenya baadiyyaa keessa jiraatu magaalaa keessa jiraatu rakkoo adda addaatiif saaxilamaa turee jira.
rakkoo adda addaa kana keessaa bahuudhaaf immoo akka aadaa Oromootti duudhaan wal gargaarsaa duudhaan keenya ganamaa gidduutti badee ture amma gara iddootti deebi'uu dhufee jira. Akka iddootti deebi'uuf kan carraa kennes hooggansa jijjiiramaati. Labsii gurguddaa 4 baasuudhaan rakkoo hawaasa keenyaa ittiin hiikuudhaaf buusaa gonofaa rakkoo misoomaa naannoo keenya jiru ittiin hiikkachuudhaaf kenna tajaajila lammummaa haqa waloo keenyaa mirkaneeffachuudhaaf mana murtii aadaa nageenya naannoo keenya eeggachuudhaaf immoo gaachana sirnaatiin ijaaramnee bu'aa faayidaa uummanni keenya paartii kanarra mootummaa kanarra argatu daraan akka inni cimu godhamaa jira jechuudha. Kanaaf kan har'a asitti agartan kun qaama yookiin labsii kenna tajaajila lammummaa labsamee as uummanni keenya beekumsa qabu, humna qabu, qabeenya qabu walitti fidee kan isaan qabneef birmachuu jalqabee jiru. Kun duris aadaa keenya ganamaati, duudhaa keenya ganamaati. Namni horii lama yoo qabaate aannan ollaadhaa hin gaa qixxee isin kennaa fi duudhaan kun duudhaa dur jiru. Garuu duudhaan gidduutti badee ture kun amma gidduutti deebi'ee jira, sirna ta'ee jira. Namni waa kennuu aadeffataa jira jechuudha. Kanaaf kaayyooniif galmi keenya dhaloota waa kennuu aadeffatu, dhaloota nama gargaaruu aadeffatu uumuu keessatti gahee olaanaa taphataa jira. Gama biraatiin waltumsuu agarsiisa, tokko isa tokkoof dhaabbachuu agarsiisa. Inni tokko qabaate inni tokko dhabee jiraachuu barbaachisaa waan hin taaneef kan agarsiisa. Akka paartiitti immoo paartiin keenya paartii sooressas hiyyeessas walqixa tajaajiludha jechuudha. Sooressa ofitti qabee hiyyeessa kan achitti qabu tun taane hiyyeessis sooressis hundumtuu dhala namaati waan ta'eef waan barbaachisuuf guuttachuudhaaf carraaqqii guddaan godhamee hojii gurguddaan hojjetamaa jira. Kanaaf hojiin nuyi hojjetaa jirru kun barnoota keessatti barataa harka qalleeyyiidhaaf daftara bituun mana barumsa bu'uura boruu ijaaruun daree suphuun baay'eedha jechuudha. Fayyaa keessattis akkasumas baadiyyaattis qonna keessattis biqilaa hedduun dhaabbataa jira. Akkasumattis immoo kanneen umuriidhaan raganiif uumaa tokko illee qabne immoo manni isaaniis akka suphamu akka ijaaramu godhamaa jira jechuudha. Kanaaf hojiin kun tokko tokko yoo lakkoofne gara hojii 72 ol ta'antu godina keenya keessatti hojjetamaa jira. Tilmaama humna namaa maallaqaa qarshiitiin immoo gara qarshii biliyoona 12.7 kan siqu kanaan tilmaamamee hojjetamu. Wanni kun bajeta mootummaatii olii dachaa 3-4 bajeta idilee mootummaa ramaduu oliidha hojiin hamma hojjetaa jiru. Kanaaf hojii lafarrattis waaqarrattis bareedaadha waan ta'eef hojiin kun guyyaa har'aa qofa asitti hojjetamee kan dhaabbatu hin taane ganda keenya keessattis aadaa ta'e itti fufuutu irra jiraata. Aanaa hunda keessattis ganda hunda keessattis bal'atee adeemuutu irra jiraata. Daboodhaan yookiin immoo duulaan yeroo tokko hojjennee kan dhiifnu tun taane itti fufiinsaan namni hanganni jiruuf jireenyi isaa fooyya'utti hanganni qananiitti ce'utti sirriitti deeggaramuutu irra jiraata waan ta'eef hojii har'a asitti agarre kun hojii fakkeenyummaa qabudha waan ta'eef abbootiin qabeenyaa harki keessan kan hiixate harki keessan eebbifamuu jechuun barbaada. Koreen kana qindeessitanis galata guddaa argadhaas jechuun barbaada. Ittaansee kan har'a gargaarre kun wanni nu har'a gargaaramneef bu'aa hojii keenya kaleessaati. Umurii dargaggummaatti carraa kaleessa qabnutti yoo xaarre yoo fiigne yoo hojjenne egereen keenya tolaa ta'a. Har'a qabeenya kana guutuutuu qabnu lafatuu qabnu bishaanutuu qabnu hojjechuutu dandeenyu fiignee bu'aa buusuutu dandeenyu har'a callisnee kan teenyu yoo ta'e yeroon keenya akkasumatti kan badu yoo ta'e boruu keenya nus deeggaramuudhaaf qophaa'aa jirra jechuudha. Boruu keenya deeggaraa akka taanu gargaaraa akka taanu kadhaa keessaa akka baanuuf hojii nu har'a hojjennu baay'ee murteessaadha. Kanaaf carraa amma qabnu fayyadamnee gama horsiisaa beelladaatiin gama misooma dammaatiin gama hojii misooma shaayitiin hojiiwwan jiruuf jireenya keenya jijjiiruu danda'an baay'ee jalqabamanii jiran kan galgalaa ganama humna keenya guutuu as deebisnee hojjechuutu dura jiraata. Waan har'a hojjenneen dur jiraanna. Har'a kan ittiin jiraataa jirru waan kaleessa hojjennee. Kanaaf caalmaatti haala mijataa amma uumamee jiru kan hooggansa gurmaa'insa sadarkaa gandaatti gadi bu'ee jiru carraa gaarii kana fayyadamnee kenna tajaajilaa keenya fooyyessinee hiyyummaa keessaa bahuudhaaf harka wal qabannee galgalaa ganama hojjechuu qabna ergaa jedhu isinii dabarsuun barbaada. Kanatti aansee kabajamoo Budiriirsaan as ba'anii isin dubbisanii ergaa akka dabarsanuu naaf feeraa gara kanatti naasifadha.